sagantaa gaafii fi deebii itti seenna. Gaafiin na bira ture wayiitu jira kana gaafatame sunis dubartii ulfaa aadaa akka barame dubartiin ulfa qabdu haydii waan jedhamutti hin dhufu, xuriin duudaa ittiin dhufu. Dubartii yoo ulfa qabaatte xuriin duudaa ittiin dhufu ka baramu kana. Laakiin dubartii garii oduma ulfa qabdu dhiigni adda addaa irraa argama. Dhiiga argamu kana dubartiin akkam gootee salaatti, akkam gootee soomti, akkam gootee qur'aana qaraati, akkam gootee masjida seenti. Hukmii hayditi irratti dubartiin takka xurii duudaa qabdi yoo jennu hukmii baay'eetu irra dhaabata. Dubartiin takka xuriin duudaa haydii ka jennuun kun laguu ka jedhaniin kun yoo irra jiraate hukmii baay'ee irra jira. Hin salaattu, hin soomtu, masjidan seentu, abbaa manaa wajjin hin jiraattu, beeytiin xawaaftu, hukmii baay'ee qaba jecha haydiin. San keessaa dubartii ulfaa kana yoo wanni kun tuqe maal jennaan ulamaa irratti wal dhabanii raajihin aqwaal ulamaa dhiiga badaa jedhama. Dhiiga salaatallee dhooguu hin dandeenye, ka soomallee dhooguu hin dandeenye, dhiqatteetumaan wuduu'a qofa diiga malee dhiiga xurii duudati jechuun hin dandahamu. Kanaaf jecha dubartiin xuriin haala isiin ulfa qabduuf dhiigni dabree tuquu akka godhuu qabdu yoo dhiigni baay'ee tahe adada salaatatii wadda'atti qaama dhiigni ba'uunsan waan adda addaa fayyadamteet waytii salaattu akkuma dubartii dhiigni irraan dhaabanne jecha. Dubartiin gariin ka dhiigni sa'aatii 24 irraan dhaabanne jira. Dubartiin akkasii suni guyyaa haydii isii murtaa'e keessaa fudhattee guyyoota hafee adaduma salaatatii wadda'atti waytii salaataaf kaate qaama dhiigni bahu saniin uffataa taatee meeshaawwan ammayyaatiin fayyadamtee akka dhiigni gadi hin buune godhuu qabdi malee sababaa dhiiga arguutiif jecha salaata dhiisuun, sooma dhiisuun, cibaadaa duraan itti jiran dhiisuun hin tahu jecha. Naam. طيب gaafii biraa yoo kanarratti illee wanni isin dhufin jiraat. Naam. Gaafiin keessan illee sirriitti fanaan galle dubartii ulfaatitti xuriin duudaan dhufu. Warri hin dhufa jedhullee haa jiraatu malee raajiin hin dhufu. Yoo itti dhufe xurii duudatiin jedhamu dhiiguma akkanaan irraa bahu malee. Dhiigni akkanaan bahu kun salaatan dhooggu, sooman dhooggu, wuduuma cabsa kuma fincaanii jecha wuduuma cabsa. Maarree dhiiga akkasiisan dubartiin akka godhuu qabdu waytii salaanni gahee yoo dhiiga addaan hin dhaabanne taate bakka dhiigni bahuun san akkaataa qadaadaa wayii haala mijeessiti. Dhiiga addaan hin dhaabanne zilaaqii waan bahu yoo taate yoommoo dhiiga ciccitee bahu fakkeenyaaf ka sa'aa tokko turee sa'a lama turee bahu taate wayitiin salaanni gahee waddaattee salaatti. Laakiin amma as gubbatti xiyyeeffannaan ka godhamuu qabu yeroo ammaa kana keessatti dhibeen dhiigaa baay'atee jira. Sababaa kiniinii yookaan marfee dhooggutu fayyadamu irraa akka ka'e parsantii guddaa jechaadha. Yeroo ammaa qusannaa maatii jedhanitti sababaa hiyyummaa sodaaf durummaa barbaaduuf bara bakka horiin hin oolle kooshee guurtii jedhe mammaaksa Oromoo. Namni bakka horiin hin oolle kooshee guuru waa galata waa argata dadhabuu malee. Durummaan ilmaan dhufti malee akkanatti hin dhuftu. Durummaan horuun dhufti malee, durummaan fuudhuun dhufti malee in yakuunuu fuqaraa yughnihimullahu min fadlihi. Durummaan utlubul ghinaa fi nikaah. Durummaan ilmaan dhufti.
درمان ilma intala keessa dhufti malee ka duroomin argine qusannaa maatii godhaniif warra duroomin argine ka dhalatu hiree wajjin dhalata guyyaa 120 yoo gahu rabbi malakaa itti erga ulfatti ulfi garatti guyyaa 120 yoo gahu rabbi malakaa itti erga malakaa kana waa afur barreessaa jedhaan san keessa hiree isaati namni kun maal nyaata daldaleen nyaatamu qoteen nyaatamu dallaalee nyaatamu qara'een nyaatamu hateen nyaatamu kijibeen nyaatamu waan inni nyaatuun bifa hojii isaa rabbi barreessaa jedhaan malakaan bifa hojii isaa rabbi barreessaa jedhaan ruuhammaan takka waan isiif katabame ruuhammaan takka waan isiif katabame ruuhal qudus jibriil natti afuufee jedha nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam anna an-nafsa lan tamuuta hatta tastakmila rizqaha wa tastawfa ajalaha aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lubbun takka duniyarraa deemuun dandeettu abadu haga ajalni si itti dhumatee rizqiin si duniyarraa dhumatutti kanaaf jecha sababaa kanaafi fafakkeessanii namatti qusannaa maatii jedhanii kiniini marfee kennuuni dhiini silaa aadatti dubartirraa dhufu ji'atti yeroo fi eeggatee ji'atti yookaan guyyaa 4 guyyaa 3 guyyaa 6 guyyaa 7 guyyaa 8 guyyaa 9 akkuma amala dubartiitiin warra guyyaa 3 qofa itti dhufu jira warra moottuun dhufne illee jira dubartii guutumaan guututti sun immoo haalaa addaati naadira dabree warra guutumaan guutuu itti dhufne jira kanaafi sababaa kanaaf rakkoo guddaa keessa taate seente dubartoonni akkamis salaatti dubartiin duudi itti dhufu kuni dubartiin dhiigni irraan dhaabanne kun akka saditti ilaaluu dandeenya dubartiin dhiignummaan gonkumaa irraan dhaabanne kun haala saditti ilaaluu dandeenya takka ta heydii xurii duudatii fi dhiigallee addaan beeytu dubartiin takka maa inni xurii duudaa addaan beeyti dhiiga addallee addaan beeyti takka talamaffaa xurii duudatii fi dhiiga addaan hin beeytu ifamoo wanni asin jedhu kun dhiiga dubartiin takka dhiiga fi xurii duudaa addaan fo'uu dandeetti nabi muhammad dubartoota maal ajajan wayitii gaafii akkanaati irratti xashtiin maal jedhanii afaan kenna kawaatimii cankanas saafa yoo xuriin duudaatti dhufe dubartiin saafarra taa'aa laalaa dhiiga jedhanii nabiin kenna sallallahu alaihi wasallam dubartiin gariin dhiiga addaan baasuu dandeetti takka dubartiin gariin dhiiga addaan baasuu hin dandeettu lama dubartiin gariin dhiiguma kanaayyuu ka heyditiif kaawannaa kana duraan ittiin dhufne addaan beekuu hin dandeettu waliigala dubartii addaan beeytu maal jennaan dubartii addaan beeytu guyyaa dhiiga mallattoon dhiiga heydii damun aswadun fakhiinun dhiiga gurraacha furdaa ajaawu dhiigni heydii hin furdata hin gurraachata hin ajaaya kun immoo dhiiga daalachatu dhiiga xochee akkana namarraa yaa'u kun dhiiga xochee ka daalachatu ka hafuura isallee jabaa akka hafuura heydiin dhoofne kanaafuu dubartiin addaan beeytu qanii mallattoo dhiiga heydii argite salaatallee soomallee dhiisi qaniin isirraa dhumate dhiqadhuutiniin dhiigni akkanaa yaa'u damun istihaadaa ka jedhaniin kuni salaataaf soomallee itti deebi'i adada salaatati waddaadhu tuni rakkoon qabdu ta rakkoo qabdu maali ta addaan hin beeyne tuni bakka lamatti ilaaluu dandeenya gariin ta duraan aadaa qabdu jira heydin isii duraan waytii kiniiniin fayyadamin guyyaa 6 irraa dhaabata waytii kiniiniin fayyadamin guyyaa 3 dhaabata heydin isii aadaa gad dhaabataa qabdi tanaan maal jennaan ree amma immoo dhiigni sa'aatii 24 guyyaa guutuu ji'a guutuu yaa'a maal jennaan ree eega addaan hin beeyne aadaa kee ka duraanii san ka guyyaa 6 waytii haalli kun sitti hin dhufin guyyaa 6 si qabu san ka guyyaa 5 guyyaa 7 aadaa kee ka durii san fayyadami ji'a keessatti guyyaa 6 keessaa baasi aadaa kee ka durii san keessaa baasi
وان قويا جهان بودا ست دوفي شنين بودا ست دوفي أكا آدا كيتتين صومي صلاة لكتو جنان تنتا آدا قد دابتا قبض آدا قد دابتا تكمو آدا اللين قبض يوكان آدا وفي سنون بيت دورتين قرين رب رحمته أقول وفي متكم بيت حتى طرين دودا كنو رجلا في رجلو تنبين الجر هو تكا هم بد آدا قبض يو جرانين هم بيكو جد كن هنكنا دينيتي مطنع ديني إسلام ما تبودا كناف جتشا دبرتي أكذي سنو شريعة مال قول أجلام تا آدا وفي قبض آدا تيتي دي جنين نواجي جرتا مواد جرا آسون كن اسمي قلا جرا حاسون كن حساسر توبتو قبضا تا آدا دوران قبض أكا آدا تيتي جرات تا آدا كمنين آدا دبرتي براكني ناف آدا جدو قليسة دبرتين هيدين أكمت نفق قويا جهر راقة تربات برسنتين الآن ماري ديغا ست فكان قويا جها تربة صلاة ديسي صومة ديسي قويا تربان بودة صلاة تديبي جنان تا آدان كان ملين انجرو شريعة كيسا أن أتا آدان قبضو خلاصكم ربي تقول اتايق جتشون ونجر أمنجرو شريعة كيسا حالا كانان دبرتوني سيران هرماتو قباني سيران فقهي وان إسان برباتي سوقافتو قبان نعم